Akkam jirtu barattoonni bara kana intiraansii fudhattan hundi keessan nageenyi koo lafa jirtan hundatti isin haa ga'u jechaa egaa akkuma beekamu dhiyeenya kana intiraansii yoo jedhamu akka du'aatti sodaatama akka dhagaas ulfaata jedhamee odeeffama. Kanaaf barataa baay'een abdii kutatee callisee taa'a. Kaan immoo sodaatu isa raasa. Kanaaf akkuma dhukkubsataan dhukkuba isaaf qoricha barbaadu anis isin fayyada jedhee kanan yaade isiniif qabadheera. Hanga dhumaatti viidiyoo kana obsaan caqasuudhaan itti fayyadamaa dhaamsa kooti. Kunis yeroo qorumsaatti maal gochuu akka qabdanii fi guyyoota hafan kanatti maal raawwachuu akka qabdaniif kan isin gargaarudha. Haga dhumaatti viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana immoo sabiskiraayib gochuudhaan nafaana ta'uu hin dagatina. Tokko Waaqayyoon kadhachuu. Waaqayyoo kadhachuun hojii keenya yeroo hundaa ta'uu qaba. Garuu yeroo rakkinaa fi dhiphinaa immoo Waaqayyo kadhachuun abdii jajjabinaa. Tokkoffaa Waaqayyoon kadhachuu. Waaqayyo kadhachuun hojii keenya yeroo hundaa ta'uu qaba. Garuu yeroo rakkinaa fi dhiphinaa immoo Waaqayyo kadhachuun abdii jajjabina nu gonfachiisa. Kanaaf waan isinirraa eegamu bahaa. Kan hafe immoo Waaqayyoof dhiisaa. Lammaffaa irratti sodaa dhiisaa. Sodaachuun mana nama tokkoo ijaaree hin beeku ni diiga malee. Kanaaf jalqaba yeroo dubbiftan sodaa of keessa balleessuu qabdu. Kana gochuuf immoo dirqama darbuun qaba. Yoo darbuu dadhabe lammaffaa sodaa dhiisaa. Sodaachuun mana nama tokkoo ijaaree hin beeku ni diiga malee. Kanaaf jalqaba yeroo dubbiftan sodaa of keessa balleessaa. Kana gochuuf immoo dirqama darbuun qaba. Yoon darbuu baadhe jireenyi koo ni bada kan jedhu keessa bahaa. Hanga humna kootii nan dubbisa kanan beeku nan hojjedha. Kan hafe Waaqayyo akka jaallate haa godhu jechuudhaan sodaa keessan guutumatti yeroo dubbisaas ta'ee yeroo qormaataa of keessa balleessaa. Do a practice test a few days before the exam to check your progress. Guyyoota muraasa dura qormaata shaakalaa gochuun hammam akka hubatte ilaaluu dandeessa. Qormaata shaakalaa fudhachuun qabiyyee irratti dandeettii kee ilaaluuf fi naannoo ammallee qo'achuu qabdu adda baasuuf si gargaara. Qormaata shaakalaa kee akka waan dhugaatti ilaali. Yeroo ofiif kenni. Beekumsa mataa keetii qofa irratti hirkadhu. Waan dandeessu hunda hojjedhu. Qormaata shaakalaaf erga qabxii kennitee booda yeroo dabalataa iddoo itti rakkatte irra deebiidhaan qo'adhu. Qormaata shaakalaa mataa keetii uumuuf gaafii fi yaadannoo kee darbe fayyadami. Qophiiwwan qormaata darbee akka qormaata shaakalaatti itti fayyadami. Akkasumas mata duree jechoota qormaata shaakalaa jedhan waliin toora intarneetii irraa ilaaluun qormaata fakkeenyaa argachuu dandeessa. Ask someone to quiz you over the material to test your knowledge. Kana jechuun hubannoo kee qorachuuf nama tokko yaadannoo kee irraa akka si gaafatu gaafadhu. Yeroo tokko namni biraa hubannoo qabiyyee irratti qabdu akka sakatta'u gochuun baay'ee nama gargaara. Waraqaa gamaggamaa, qajeelfama qo'annoo hiriyaa yookiin miseensa maatii keetiitti kenni. Waa'ee barreeffamichaa akka gaaffii gaafatan taasisi. Achis deebii kennuudhaaf waan dandeessu hunda godhi. Yoo deebii dogongoraa argatte qormaata dura irra deebitee yaadicha sirriitti hubachuuf si gargaara. Start a study group so you can learn from each other. Kana jechuun immoo walirraa barachuu akka dandeessanitti gareedhaan qo'adhaa. Hiriyoota wajjin qo'achuun nama gammachiisuu fi bu'aa nama argamsiisudha. Hiriyoota keessan mana kitaabaa, mana bunaa yookaan mana keessanitti qo'annaa garee irratti affeeri. Yaadannoo keessan waliif qoodaa. Walirraa barachuuf yaalaa. Qormaata duratti al tokko yookaan lama wal arguudhaan gaafii waliin hojjedhaa. Dabareedhaan barumsa wal barsiisaa. Kunis hubannoo hunduu hojii koorsii irratti qabu gadi fageessa. Wantoonni tokko keessan jala darbe jiraachuu isaanii ilaaluuf yaadannoo nama tokkoon walii keessanii ilaalaa. Kunis gamaggama gadi fageenyaa isiniif kennuu danda'a. Review online tutorials if you're struggling with the material. Yoo qormaata shaakalaa dhabde barnoota toora intarneetii irraa deebi'ii ilaali. Ammas yeroo barachuuf qabdu waan ta'eef kitaaba koorsii kee hubachuuf yoo rakkatte hin yaadda'in. Qabiyyee barnoota toora intarneetii irraa fayyadamaa. Barnoota viidiyoo ilaalaa. Akkasumas qajeelfama qo'annoo bilisaa intarneetii irraa fayyadamaa. Yuutuubii fi googilii sabjektii tokkoon isaaf itti fayyadamaa. Egaa kuni yaada waliigalaa ani har'a isiniif qopheessedha. Isinis seeraan itti fayyadamuudhaan yeroo dubbistan tasgabbaa'uudhaan akkasuma immoo yeroo qormaata hojjettan abshaalummaadhaan gaafii beektan irratti xiyyeeffattanii gaafii hin beekne wajjin osoo hin dhiphatin firii gaarii akka fiddan abdii kooti. Egaa yaada kun yoo isinitti tole
yuutuubii kana sabiskiraayib akkasuma immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Carraa gaarii hunda isiniif haa ta'u.